Ani singorsu guddaan ajandaa namni hojii gad oofu akka sabaatitti illee itti saalfanne akka islaamummaatitti illee itti saalfanne ajandaa qaama dubartiin mul'ate balwaan jedhe kana rabbii keessan sodaadhaatii balleessaa waan akkasiisanii wantoota kana wantootuma argame jala deemu kana waan nama qaanfachiisu waan hawaasni kun keenya qofti jala deemu sirriidhaan miti wanni kun. Haga feete duryoomtayyuu maal jiyyuu hatta ijoollee duryoomtanii maal jettaniyyuu waan kana eegadhaa. Yaa ijoollee keenya isinarra dargaggeessaa atilleen dargaggeettiidha. Boru waan isin qunnamuun beektanii takka isintuu waan san isin qunnama takka ammoo boru ilmaan horuudhaaf teessan mee fuuldura keessan achi ilaalaa. Har'a ilmoo namaatti yoo taphattanii boru cubbuun kun isin qabdee ilmaan keessan baddi. Har'a waan namaadha yoo haasoftanii wanni har'a namarraa haasoftan kun ilmaan keessaniin isinii deebiti. Har'a kana yoo dubartii takkarraa haasoftan ilmaan tantee yoo intalli kan kee akka ta'u barbaadda. Haga dandeessaniin wal gorsaa, wal deebisaa, karaa haqaatti wal deebisaa. Waan hin taane yoo intalli takka dalaydisii salphisuu irraa toobadhu jedhaani. Yoo gurbaan tokko waan hin taane dalagee isa salphisuu irra toobadhu jedhaani. Waan hin taane jalan deemina. Ajandaa fokkataa jalan deemina. Ijoolleen waan kana ajandaa godhatanii qaama ibaluutti mul'ate. Yeroo garii miidiyaa kanarratti hin dhagaa. Kun sirriidhaa miti waan fokkataadha. Waan fokkataadha. Ammas dabalataa wannan isin gorsu waan sagaagalummaa jedhamu kanarraa fagaadhaa yaa ijoollee keenya. Sagaagalummaan karaa jahannam namatti bana. Zinaa dalaguun karaa fokkataadha. Har'a fedha keessa laaltanii fedha lubbuudhaa kan har'a kan isinitti dhagame kana miira dargaggummaatiin isinitti dhagame kana qofa laaltaniiti miira kanaan qofa deemtanii dhiira wajjin walii geessanii yookaan dhiirillee dubartii wajjin wal gahuun waan uwwamaadha. Isin salphisa. Bashannaan isinitti fakkaata malee isin haphisa. Waan gaarii isinitti fakkaata malee deemee islaamummaa kan amantii kan isirraa mulqaa deema. Namni sagaagalummaa jala deemu, namni zinaa jala deemu hin salphata. Haga fedhe tolaallee haa fakkaatu wallahi ni salphata deemu. Nuura fi fuula isaa fixata. Qarshiin isaa barakaan godhattu, duniyaa isaa barakaan godhattu, dubbiin isaa barakaan godhattu. Wanni inni dalagu keessatti Rabbiin barakaa isaaf hin kaa'u. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan akkas irratti hinaafu waan biraa irratti hinaafu beeka. Waan akka malee fokkataadhaati. Yaa ijoollee keenya ijoollee shamaraadha. Ijoollee biyya ambaa kana maatii keessanirraa rakkinaaf jecha biyyaa baatan. Wanni isin baatanii biyya ambaa kana jirtaniif waa dalagachuudhaaf malee hammeenya dalaguudhaaf miti. Rabbii keessan sodaadhaatii waan hin taane hin dalagina. Dhiiruma argitan wajjin olii gadi nu taalinaa. Abbaan kiyya bira jiru jettanii akka argitan hin ta'ina. Haati kiyya bira jirtu jettanii akka argitan hin ta'ina. Meef sattara. Rabbiin si arga. Yoo ati namnillee arguu baatte Rabbiin si argaa beeki. Yoo namnillee si arguu baatte Rabbiin si argaa beeki. Har'a kana ati jiruu duniyaa kanarratti ilaal Suudii dhuftee yookaan Dubaay deemtee akka argite taata dhiira wajjin utaalta. Rabbiin sin arguusa. Osoo ati akkasii jirtu san Rabbiin waysi tolcha Rabbiin sin tolchuu bara. Wanni sun fokkataadha. Dhiirrummaan argisitti taphatee kanuma argite wajjin utaaltee qaama kan kee mul'ifattee ijaazaa jedhan kana duraan biyya kanatti haphatee ture biyya Suudii kanatti amma zamana kana shortaan xiqqoo sila shettee nan bara kana keessa deddeebite. Dubaay kanatti uumama kanneen ittiin wanni kun hin jira. Eegasanii dhiiruma wajjin haasoftanii dhiira waan inni qabu hin beekne dhibee qabamu hin qabu iyyuu hin beekne. Osoo HIV qabaatee iyyuu hin beekne waan qomaaxaa iyyuu ta'e kan hin beekne zarii inni irraa dhufe osoo hin beekne. Lafumaa kaatee dhiiruma tokko wajjin wanna karaa feesbuukaatiin karaa maaliitiin haasoftee ergasanii dhiira wajjin jiraachuu waan fokkataadha. Mee uf qabaa uf danda'ame lubbuu keessan qabaati ta'a. Dhiirrilleen akkasuma. Dubartittiin taphatina. Haga dandeessaniin karaa halaalaatiin. Yoo karaa halaalaa dadhabdan ammoo Rabbii keessan qarqaarsifadhaati obsaa. Sagaagalummaatti hin dhiyaatina yaa ijoollee keenya. Rabbiin isin haa tiksu sagaagalummaa irraa fagaadhaa. Zinaa irraa fagaadhaa. Zinaan karaa badiinsaati. Waan jenneef qofaa miti.
amma zamana kana beektanii dhiiraaf dubartii waa walitti kalooytu waan gaarii isinii fakkaachuu danda'a. Laa wallahi akkasii miti. Namni zinaadhaan olii gad deemu gandarra deemu takka isaa dubbii dubbateetiin waa falu argeetiin hin beeku. Inuma tabtaabba malee inuma maal jedha malee gaafa guddatee gaafa keessattuu gaafa maanguddoomee jedhu irrumaa beeksifti. Sirriitti irraa beeksifti. Yaraata. Dubbiin isaan nama keessatti illee gabba'uun tolu. Namni illee isa tuffata. Amalli akkasii nama qabatee jennaan waan nama dhiisaatii miti. Akkuma argitan hin taa'inaa of eegaa isiniin jechuu barbaada. Rabbiin kee sinaa tiksu hunduma keessanuu rabbi sinaa tiksu hunduma keessanuu ni jaaladha. Rabbiin barakaa isinii haa godhu. Arraafini gaa jedheetii yaada guyyaa biraa yoo rabbiidha inshaallahu ta'ala walitti deebinaa ijoollee kiristaanaa dhuftanii haasoftanis galatooma. Rabbiin islaamummaa kana qabadhaa namni islaamummaa malee kan biraa amantii godhachuu barbaade warra kasaaree jedhee dubbatee jira. Kanaaf jecha quraana qabannee deemna nuti. Quraana keessa suuraa sadaffaati 19 irratti 89 irratti illee rabbiin subhaanahu ta'ala dubbatee jira. Namni islaamummaa malee waan biraa amantii godhachuu barbaade inni akhiratti warra kasaaree irra ta'a jedhee rabbiin dubbatee jira. طيب amantaan rabbi biratti Allah biratti islaamummaadha jedhee dubbatee jira. Kanaaf islaamummaa hordofna nuti. Ati amantiin kan kee kam inni jennaan ati amantiin sirriidha kamtu sirriidha meeqa warri Yesuus hin duuka bu'ee jennaan deebisuu hin dandeenyu. Kanaafuu isin akka kiristaanaatti guutuun keessan sirriidha miti jechuudha. Guutuun isaa wal diigaadha jechuudha. Sababni isaa Pheenxeen Ortodoksii biratti diigamaadha. Ortodoksiin Pheenxee biratti diigamaadha. Kaatolikiin lamaan biratti diigamaadha. Lamaanuu Kaatolikii biratti diigamaadha. Sababni isaa macaafni garagara. Kun 66 irraa hir'isee qabata. Kun 81 itti dabalee qabata. Kun 73 garii irraa hir'isee garii itti dabalee qabata. Kun ammoo 76 akka barbaadan jechuudha. Maafuun qulqulluun jara kana keessa kamii wajjin jira? Warra hir'isee wajjin jira moo warra dabalee wajjin jira? Warra Ortodoksii Itoophiyaa wajjin jira moo Ortodoksii biyya biraa wajjin jira? Tayyib amantii kamiin adda baasee hafuudhu qulqulluun kamtu sirriidha jedhee deeggaree wajjin deemu jira? Moo akkanuma tayyib? Protestantii ta'eetu warra protestantii ta'ee Adventistiin kophatti jira, Jehovah's Witnessiin kophatti jira, Pheenxeen kophatti jira. Warri macaafa 66 qabatuyyuu bakka baay'eetti jira. Warri Mormoonii illeen kan jaruma kana qabata. Macaafa 66 iyyuu ta'ee amantii garagaraatu jira, ideoloojii garagaraatu jira, teoloojii garagaraatu jira. Tayyib kamiin hafuudhu qulqulluun kan deeggaru? Tole gaaffii gaafachuus hin danda'a. Deebisuu hin dandeessu gaaffii gaafachuu dandeessa. Ayyee gaafadhu tole. Yesuus Kiristoos maalidha? Obboleessa kooti. Eessa argite? Qur'aana irraa innamal mu'minuuna ikhwaa jedha. Warri amanan guutuun isaaniitu obboleewwanii jedha Rabbi. Qur'aanni waa'ee Yesuus maalitti beeka? Maal? Yesuus maal beekaa? Amma Yesuus jechuun bare maqaa Itoophiyaan itti baafte inni Iisaa jedhama maqaan isaa oriijinaali. Iisaan dheengaddatti ni beeku waggaa 600 booda. La Iisaa jechuun maqaa hundeedhaati. Yesuus malee kan Itoophiyaa keessatti mogga'e. Yesuus maqaa boolee keessa gadi bahuu hin dandeenye. Boolee keessa Keeniyaa odha itti Yesuus jedhaa olti namni si dhagahu hin jiru. Yesuus! What is Yesuus jedhanii si galtee? Yesuus namni beeku hin beeku. Keeniyaa yoo daangaa iyyuu hin tarkaafatu. Iisaa yoo xiqqaate addunyaa kanarratti beekamaadha. Addunyaa Rabbi uume kana irratti beekama. Dabalataan maqaan oriijinaal isaa ka afaan Aramaayikiitiin baafamellee Iisuudha. Afaan Giriikiitiin illee Iisuus. Afaan Giriikiitiin Iisuudha. Siigaltee saan kan itti dabalatu maqaa Iisuudha. Afaan Giriikiitiin illee. Siigaltee Yesuus ammoo maqaa Itoophiyaa keessatti hojjetame kan boolee irra dabruu hin dandeenyee fi kan muyyalee irra dabruu hin dandeenye. Hatta Boorana gahuu hin danda'u. Booranattuu Yesoo jedhaniin. Maaf gadi naxxuusini maal taatan afaan Oromoon dubbachaa jirra yoo afaan Oromoo waame malee Yesuus afaan barbaade afaan hundumaanuu jira Giriikiin Ingiliff waan barbaade waamuu dandeessanni kun rakkina hin qabu waa'ee afaan. Okay afaan jalqabni macaafni barreeffame maal jedhama beekuma? Sakkasii faanu gaafattu. Kana si gaafadha ka. Afaan jalqaba macaafni barreeffame maal jedhama? Dhiisi gaaffii koo deebisiin Giriikii jenni inni rakkoon qabu Giriikiidha isa kana gaaffii. Giriikiidhaan afaan maqaa Yesuus eenyu jedhamee barreeffamee jira. Giriikiidhaan maqaan Yesuus eenyu jedhamee barreeffame. Maqaa Yesuus kun si maal amma gara gaaffiitti isa jalqabaatti yaade. Kanaafuu maqaa irratti nam mormiin kaate maqaa Iisuun beekuun jedhin Iisaadha bar maqaan isaa. Iisaan maqaa isaa oriijinaala. Afaan Giriikiidhaan illee Iisuu jedhamee barreeffamee jira. Afaan Aramaayikii kan Yesuus dubbachaa ture illee Iisuudha. Maqaan ati jette maqaa Yesuus jedhamu kun Itoophiyaa keessatti hojjetame namni biraa ka beeku hin jiru. Itoophiyaa keessatti hojjetame Itoophiyaa keessatti Oromoon illee kophatti hojjette Booranni kophatti hojjette
Amaari kophaa hojjeta. Yesuus anaaf obboleessa kooti odii galatti. Amma kan barbaadde jettee waamuu dandeessa garuu quraanni Yesuus Kiristoos booddee waggaa 600 booda dhufa waan ta'eef inni hin beeku quraana isa achuma nuu kaayiti. Ati waan quraana na gaafachuu jirta moo ati siif maaliidhaan an jette an si deebisee bara. Obboleessa kooti siin jedhe. Obboleessa kee ta'uu isaa quraana jette. Warri amane guutuun innamal mu'minuuna ikhwaa jedha. Inni ergamaa rabbiiti nabiyyiidha. Na caala. Garuu na caala sadarkaan isaa guddaadha. Sadarkaan isaadha guddaadha na biratti. Amma nuti akka ilaalcha musliimaatitti si hima ayyama qajeelche si himame. Akka obbolummaatitti dhugaadha warri amane guutuun isaatu malaayikaa irraa ta'u namarraa ta'u jinni irraa ta'u guutummaa isaatu warri amane obbolummaa amantiidha jechuudha. Akka amantiitti rabbitti amana Yesuus illee rabbitti yaamaatiin ture waaqa tokkicha yaamaa ture. Quraana keessatti suuraa 51 irratti maal jedha wa inna Allah Isaan alayhi salaam gaafa dubbatu wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu hada siraatul mustaqim. Yesuus Kiristoos keessin jettani maal jedhee jedha Allahin gooftaa kiyyaaf gooftaa keessan isa qofa gabbara kun karaa qajeelaadha jedhee yaamee jedha. Kanaafuu Quraana keessatti akka dubbataa jirutti Isaan yookaan Yesuus keessin jettaniin waaqa tokkicha waaqessaa jedhee yaamee jedha. Rabbii tokkicha Allah isa nuti jennuun kana jechuudha. Afaan Aramaakii afaan Yesuus dubbachaa ture illeen Allah jedhama. Afaan inni dubbachaa ture illee Allah jedhama. Allah waaqessaa jedheetii yaamaa turedha Quraan. Tore nuti illee akkasuma yaamu jirra rabbii tokkicha Allah waaqessaa jechuu jirra obbolummaa amantiidha qabna. Sadarkaan isaadha immoo hagam gaawwatanaan jetti rabbiin Quraana keessatti suuraa 3 irratti ayata 45 jechuutti yaada maal jedha wajihan fi dunya wal akhirah jedha. Duniyatti illee sadarkaa qabeessa akhiratti illee sadarkaa qabeessa. Sadarkaan isaatiin nabiyyi waan ta'eef ergama rabbii waan ta'eef jecha malaa'ikaadhaa oliyyuu jennaan. Reedduun beektota islaamaa akka jedhanii waan yaadaniif. Sadarkaan isaa malaa'ikaadhaa oliyyuu jennaan. An sadarkaan isaatti hin qixxaadhu. Nama addunyaarra jiru kana guutuu osoo walitti qabanii miizaana tokkorra kaanii isa kophaatti miizaana tokkorra kaanii isatu caalaa jennee amana. Sadarkaa isaa guddaadha nu biratti. Xiqqeessinee ilaalu. Nabiyyi waan ta'eef jecha ergama rabbii waan ta'eef sadarkaa isaa guddeessinee ilaalla. Garuu haa ta'utii namummaadhaan nama waaqa miti. Rabbiitu sadarkaa kenneef aangoo kenneef raajii hojii dinqii garaagaraa kenneef jennee amana. Ofuma odeessuu jirtu takkaa nama dhiyeessan maal taatan awwaal. Maal gaafatamaa nanaa miti ree gaafatamaa na gaafattee kaatee odeessuu jirta naan jettamu. Maal akka an odeessuuf na gaafatte moo? Deebii gabaabaa yoo naa deebistan maal kana hundaa dubbatan. Akkasii galuuf deebii gabaabaallee si deebisee ture. Lakki akka naa galuuf gabaabsinaa deebisa. Ani gabaabaatti quraanni waa'ee Yesuus hin beeku waan ta'eedhaaf quraana eessaa agartee Yesuus obboleessa koodha jetteen jedhe. Yesuus quraanni waa'ee Yesuus hin beeku hin jedhin akkasitti naasaanii si galtee. Isa alayhi salaam macaafa keessa quraana keessatti Isa ilma Maryam kan jedhamu Yesuus lama jiru. Ilma Maryam kan jedhamu isuma sanii Yesuus jettanii isin maqaatti moggaafattanii nuti illee Isa kan rabbiin jedhee nutti isuma sanii. Aha akkasitti quraanni macaafarraa waraabe jechuudha dubbii kana hundaa. Laa macaafarraa waraabe osoo hin taane waan macaafni dogongori sirreesse malee. Aha teellaa dhufee sirreesse waan waggaa 100. Teellama dhufanii sirreessanii maas ilaallee waan babbadee duubaan dhufte sirreessita. Mana tokko wagguu hojjetame bar ati yoo sirreessuu barbaadde eega ijaarameen booda dhuftee manni kun sirrii miti jettee ijaarte sirreessita. Macaafni illee akkasuma macaafni waan babbadee jiruuf jecha amantiin kiristaanaatii fi amantoonni kunni waan babbadanii jiranii jecha quraanni teellaa dhufeetiin sirrii miti jedhee sirreesse bakka sirriidha sirrii jedhee bakka sirrii hin ta'in sirrii miti jedhee jechuudha. Aha waan waggaa 600 dura Yesuus Kiristoos biyya lafaa irratti hojjete obbo Muhammed fa'aa waggaa. Laa waan Yesuus hojjeteen mormine quraanni waan Yesuus hojjetee miti kan morme quraanni barsiisa isaati illee miti barsiisa isin barsiiftan kan irratti isin dabaltan fakkeenya isaa waaqa jechuun Yesuus ani waaqa hin jenne itti dabaltan isin. Yesuus ani waaqa jedhee bakka takkatti hin barsiifne hin jiru macaafa keessa. Isintu itti dabale kana quraanni ni morme. Sadan waaqa tokkoo jettan Yesuus sadan waaqa tokkoo jedhee hin barsiifne quraanni ni morme. Isin Addaam cubbuu Adamiif jecha Yesuus takka dhageeffadhu. Cubbuu Adamiif jecha Yesuus du'ee jettan macaafa Yesuus hin jenne kana morme quraan sirriidhaa miti jedhe. Isin macaafa keessan keessatti Daawit sagaagalummaa dalagee jedha quraanni ni morme. Aaroon waaqa tolfamaa akka waaqa isaan godhee jedha quraanni ni morme. Si galtee Maryam eessatti deessee yoo amma fakkeenya macaafa keessan keessatti Maryam bakka fishaateet bakka foonaa loonii keessatti deessee jedha macaafni keessatti. Quraanni ni morme isa kana. Macaafni Yesuusii maal jedha? Yesuusiin obboleessa namaa jedha. Obboleessa namaa. Okay. Maal Yesuus maal jedha si fakkaata Yesuus? Yaa obboloota koon jedhu Yesuus. Okay. Naa macaafan fudhattaa jechuudha. Jedhamoon jedhu yaalla waan macaafni Yesuus na gaafate maal fudhachuu dhabuudhaa miti waan jedhu na gaafate. Macaafni jedhamu Yesuus obboloota koo jedhamoon jedhu barattoota isaatiin.
Macaafno Yesuus Nuti ilma Yesus Waaqayyoo keessa, jedha. Yesus immoo nu keessa. Michuu qoy yaa michuu qoy yaa michuu qoy siyaasa keessa nun seensisin michuu. Ayyee tole beekuma Yesuus obboloota koo jedhamuun jedhu barattoota isaatiin. Yesuus ilma Waaqayyoo akka ta'e barsiisa macaafni kanan fudhatta. Ilma Waaqayyoo itti deebina. Yesuus waaqa obboloota koo jedhamuun jedhu. Rakkoon qabu naa jedhu macaafni kan inni jedhu. Jedhamuun jedhu rakkoon qabu miti jedhamuun jedhu ni jedhan jedhu jedhu yookaan. Haa jedhu haa jedhu. Erga jedhee osoo waaqa ta'e akkamittiin obboloota koo jedha namaa? Waaqni akkamitti obboleessa namaa ta'a? Konsepchuwaalii qaba waan ta'eedhaaf inni rakkoon qabu sana yeroo dubbachuu. Akkamitti rakkoon qabne? Waaqni akkamitti obboleessa namaa ta'a? Waaqni biyya kamitti obboleessa namaa ta'a? Rabbi kan keessa daadduuti. Waaqni abbaa namaa jedhama malee yookaan ammoo akka macaafaatitti illee abbaa namaa abbaa uumamaadhaa jedhama malee akkamitti obboleessa uumamaa jedhama? Waaqni yoomirraa kaasee obboleessa uumamaadhaa ta'ame. Naa deebisi. Ishi. Atamma fakkeenyaaf Yesuus ilma Waaqayyoo akka ta'e hin mormita. Ati maaliif gaafii koo jalaa dheessitaati guutumatti jalaa dheessuu jirta sirrii miti bar. Si galtee sirriidha miti bar. Ati guutumatti jalaa dheessuun sirrii miti. Waaqni akkamitti obboleessa namaadhaa ta'a? Mee naa deebisate obboleessa namaa Yesuus ati gara obboloota koo dhaqi. Ani gara abbaa kootiif abbaa keessanii gara Waaqayyo kootiif Waaqayyo keessanii ol nan ba'a jedhi itti naa himi jedhe. Obboloota koo akkami jedhe Yesuus? Akkamitti namaan obboloota koo jedhaan eega Waaqa ta'e? Waan jedheef qabaa akkuma obboloota koo jedhes Yesuus ilma Waaqayyoodha Waaqas macaafuma sana keessa jira. Kun sadanuu hiika mataa isaa qaba. Allahu akbar. Akkamitti jedhe kana naa himi ati obboloota koo akkami jedheen? Yesuus akkamitti obboloota koo jedhee barattoota isaa yaame erga Waaqa ta'e. Waaqni akkamitti obboleessa koo namaan jedhe? Waaqni akkamitti obboleessa koo namaan jedhe? Obboleessa koo kan jedhu uumama wal fakkaatu waan wal fakkaatutu maal jedhama obboleessa waliin jedhu. Yesuus amma barattoota isaatiin obboloota koo jedhee yaamee jedhe. Akkamitti obboloota koo jedhee yaama erga Waaqa ta'e? Rakkoon qabu Waaqayyo kan barbaade jedhee si waamuu danda'a uumaadha waan ta'eef. Rabbii kan keessa sodaadhu. Rabbii si uume sodaadhu rabbumaa jedhe. Lakkii uumaadha. Akkamitti Waaqni uumaan samiif dachee uume akka jechaa jirtu Yesuus uume jedha. Akkami obboloota koo nama obboleessa koo namaan jedhe. Yesuus nama waan ta'eef obboloota koo jedhe. Tayyib Yesuus ani gara abbaa kootiif abbaa keessanii jedhe. Abbaa kophatti qaban jenne. Abbaa koof abbaa keessan Waaqa kootii Waaqayyo keessan jedhe. Waaqayyo kootiif Waaqayyo keessan. Akkamitti Waaqa koof Waaqa keessan jedha Yesuus? Isin ammoo isaan Waaqa jettan. Yesuus ammoo ani Waaqa koof Waaqa keessan jechuu jira. Isin amannamoo Yesuus hin amannamoo? Dhageeffadhu isa waan jedheef isumatti beeka Waaqichumatti beeka waan ta'eedhaaf ammati Yesuus Kiristoos. Waaqni Waaqa koo waan jedheef isintu beeka. Isin hin hubattammoo isin waan Yesuus jedheef galaadha. Waaqayyo koof Waaqayyo keessan. Yaa obboloota kootiin akkana jedhi jedhilaan. Ani gara abbaa koof abbaa keessan gara Waaqayyo koof Waaqayyo keessan. Waaqayyo koo ka jedhaa jiru ana miti Yesuustu jechuu jira. Yesuus Waaqa qaba. Waaqni isaa Waaqa keenya jechuu jira macaafa. Nuti illee Quraana keessa ka jennu suma kan. Wa inna Allahu wa rabbi wa rabbukum. Rabbiin Allahin Waaqayyo Waaqa keenyaaf Waaqa Yesuus jechuu jira. Yesuus Waaqa kiyyaaf Waaqa koo jedhee yaame. Macaafa keessatti bakka takka lama miti. Waaqa qaba Yesuus Waaqni isaadha sun Waaquma keenya. Waaqni keenyaaf ka isaadha tokkum Allah jedhama. Macaafaan Aramaayikii afaan Yesuus dubbachaa tureen Allahuma jedhamee yaamama. Isa sani kan nuti waaqessinu sun. Kanatti si yaamu jirra. Yesuus Waaqa hin jedhinati. Yesuus Waaqa qaba. Waaqa isaasa waaqessi. Yaa gobaziku Waaqa waaqessu qaba Yesuus. Waaqa sagaduu qaba Yesuus. Isa sagannuuf hin beeknaa jedhe Yohaannis boqonnaa 4 irratti. Waaqa kadhatu qaba Yesuus. Halkan guutuu kadhatu Yesuus yeroo hedduu. Waaqa soomuu qaba Yesuus. Waaqa itti hirkatu qaba Yesuus. Waaqa kadhatu Waaqa irraa barbaadu qaba Yesuus. Yesuus Waaqa hin jedhin. Yesuus Waaqa qaba. Waaqa kadhatu qaba. Waaqa sanitti amani. Waaqa sanitti amani dhugoon ni fayyita. Wallahi dhugaaf sin jedha. Nasiha. Ishi kana macaafarraa fudhatte. Sammanatti dubbatte. Macaafarra jiraa. Quraanan deeggaramee fudhadheen. Waan Quraana jedhu irraa waan deeggaramuuf sirraa fudhadheen. Tole. Yesuus ilma Waaqayyoo akka ta'es macaafni hin dubbata. Kanuun fudhatta. Ilma Waaqayyoo jechuun maal jechuudha? Ilma Waaqayyoo jechuuni Yesuus an abbaa koof abbaa keessan jedhee jira bar. Ilmummaa kophatti qaban jenne Yesuus. Abbaa koof abbaa keessan. Ibroota boqonnaa 9 irratti maal jedhaa? Boqonnaa 9 irratti inni qulqulleessuuf inni qulqulleeffamulleen tokko akkanuma abbaa tokkooti jedha. Yesuus abbaa keenya jedha kadhadhaa jedhadha. Inni qulqulleessu Yesuus. Inni qulqulleeffamu eenyudha? Nam akka macaafaatti. Kanuma abbaa tokkooti jedha. Hundumuu kanuma abbaa tokkooti. Phaawulos mataan isaadha Waaqayyoo fi abbaan waan hundumaa tokko. Innis isa Waaqarraa akka ta'e ni dubbata macaafa. Waaqayyoo fi abbaa waan hundumaa jedhama.
Yesuusiif kophaa miti. Yesuusiyyuu abbaa kuuf abbaa keessan jedha. Kanaafuu Yesuus ilma Waaqayyo jedhamuun isa Waaqayyo isa jaalatu, isa Waaqayyo isa filate jechuudha malee hiika biraadhaan qabu. Tokko guutummaa waaqummaa Isa Waaqayyo nama Waaqayyo jaalatu jechuudha hiikni isaadha. guutummaa waaqummaa Yesuus keessa jira. Fudhatta moo fudhatta? Guutummaa waaqummaa maal keessa jira? Yesuusin keessa akkamiin jira Yesuusin keessa? Yesuus guutummaa waaqummaa sana namummaa isaa keessa jiraata. Akkamitti waaqummaa fi namummaan kun akkamiin wal keessa seene? Isa waa walii faallaati. Waaqummaan amala waaqaati. Namummaan amala namaati. Namni osoo hin jiraanne namaa miti waaqas miti erga ta'e akkamitti waaqummaa fi namummaa wal keessa seene? Okay. Waan fudhattuun qabdoti wanta dogoggora sitti fakkaatu qofa fudhatta malee waan macaafa. Waan dogongora siin jedha kaani, waan sirriidha sirrii siin jedha, waan dogongora siin jedha. Akkamitti macaafa keessa amma fakkeenya waaqummaan guutummaan waaqummaa namummaa Kiristoos keessa jira gaafa naan jette waaqummaan kun maali? Waaqummaan akkamitti namummaa keessa jira jedhama? Waaqa jechuun waan bira, nama jechuun waan bira. Namni kan uumamaati. Namni uumamaati. Waaqni ati dhugaa barbaadda. Mee waa siin jedhani, waa si gaafadha beekumaa ture. Akka waan na dhibee akkasii dhibu. Okay. Akki siin jedhe beekumaa, mee waa si gaafadha. Namni uumamaadha moo uumaadha? Yaa beekumaa. Ijoollee kana walitti harkaa makatee bar. Waaqummaa fi namummaan kun walitti harkaa makatee yaa jamaa. Rabbii keessan sodaadha. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Walitti harkaa makatee kun wal keessa harkaa makatee. Waaqa jechuun uumamaa jechuudha. Nama jechuun uumamaa jechuudha. Akkamitti uumaa fi uumamni walitti isin harkaa makata yoo inni biraa bishaaniif aanan yoo walitti isin harkaa makateeyyuu akkamitti uumaa fi uumamni walitti kaasan makata. Nama jechuun waan guyyaa keessa argamu. Waaqa jechuun ammoo waan duraan jiru waan waliin fakkaanne walitti makamuudhaan miti. Kun waan garagaraati. Waaqni nama ta'e akkamitti jedha? Waaqni uumamaa ta'e uumaan uumamaa ta'e jechuudha. Akkamitti uumaan uumamaa ta'e jechuudha. Inni duraan jiru waan guyyaa keessa argamu ta'e jechuudha. Waan wal diigaadha. Waan wal fakkaatu miti bar. Amma fakkeenya waan wal fakkaatu waliin makta malee bar zayitii fi bishaan walitti siin makamu ishii jedhe. Zayitii fi bishaan walitti siin makamu bar. Waan wal fakkaatu waliin makta bar. Akkamitti waan waaqaa fi namni akkamitti walitti makama? Waan garagaraatiyyuu isiniin jechuu barbaadeeti. Akkasii keessummaa jiranatti fakkaata. Sheek Jamaal, assalaamu alaikum. Yoo Sheek Jamaal haajiidhaa taatanii dubbadhaa. Assalaamu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa jirtu akkam fayyaadha? Mashallah. Nagaa alhamdulillah fayyaadhaame. Alhamdulillah baga jiraattan akkam naguma jirtu? Nagaa barnoota alhamdulillah ija rabbiin kafirii qabu kan namnis bu'aarraa buufatu kan namni hundirraa fayyadamu rabbi haa godhu barnoota bareedaadha barsiisaa jirtanii. Amiin barakadha isinillee nu ziyaaruu keessaniif. Mashallah yeroo haala tasgabbiidhaan abatamaan akkanatti himamee fakkeenyaaf hogguunii fi Yesuus ilma waaqaatii miti hiisiin jee nu hundi ilma waaqaati je'aa hogguunii fi jettee odoo obboleessi keenyalleen ajandaa irraa ba'uu baatee sanumarratti deebisee irra tola ammaas deebisee ani obboloota koo isin obboleeyyan kiyya je'aa hoggaanii fi je'an nama haqa barbaaduuf kunuugii haadha jechuun kunuugii haadha haala bareedaa haala gaariidhatti barsiisaa jirtanii inshaallah haaluma kanaan itti fufaadha ni dhaggeeffannaa yoo nama biraarraa yaadee bakka barbaadan taate malee sagantaa teessanatti murinaa inshaallah. Barakallahu fiikum. Gara xumuraatti jiralleedhaan illeeni rabbiin barakaa isin haa godhuu dhuftanii baga nu ziyaartanii yaada keessanillee isinirraa fudhanne dhaamsa yoo qabaattan dhaamsa uummataaf illee dhaamuu dandeessanii manni kanuma uummataati. Asumatti yeroo baay'ee waan hin argamneef jecha dhaamsa qabdan yoo qabaattanii dhaamsa asumaan dhaamuu dandeessanii kan musliimaatiif kan kiristaanaatiif illee guutummaa. Akkasi. Bismillahirrahmanirrahiim. Ani wanni inni dhaamuu barbaadu warroota as jalatti hirmaatan kan keessummaa tahanii asitti dhufan hunda keessanuu rabbi isinaa milkeessuu milkiin waliin nu geessi
milkiin abalu milkeessini abalu haa milkeessu waan ja'anii miti. Milkii waliin mijeessi nama hunda rabbi haa milkeessuun durarratti abdii kiyya. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه يا ربي حقا حقا قولي حقا سنقوني في حقا قوتي نقرسيته والرجال ديمو قولي خايون كينيا خانته هودا قبنو قوني في نمني دفو واني دا جلال نمني دكو مالف سگره کرنا تدي بيسا أنا ما بيدا خبر على تجرا واني دا نمني دكو قوني في تبي أرى waan takka qabatee irratti dhalatee irra guddatee irratti jabaate sammalee hayni hin jiruu jechuudhatti yooniif fudhate ni qollafama sammuun namaa tun sammuun namaa guuniif qollafamte ta keessa jirtus keessa qollafamti gadi hin baatu manuma kana godhilan ta ala jirtus ittiin seentu sammuu teenya qollafuun gaariidhaa miti kaayyoon teenya haqa barbaadu haa taatu haqa barbaadu haa taatu ka jibbinuu raayis ka jaalannuu raayis ka komannuu raayis kan hin komanne raayis kanuu ta'uu raayis kanuu hin taane raayis haqa barbaadu haa ta'u namni ogguunii fi qollafame nama tokkootiitu nama tokko hojii gaaf tokko haasa'e itti fide kanaas ni dida kanaas ni dida kanaas ni dida aboo qulfii isaanii fuudhaniiti nama warra isaaniitiif fuudhee qulfii isaanii qabriidhatti hin kute hamma qabriidhaa sun ol deebi'uutti kunuunii cufamee kutee qulfiidhaaf badee qollafamee jira maftaan isa bantu baddee jirti firraa dhiisaadhaa ji'ee deemee jechuudha. Saniif hogguuniif ilaalu namni if boodi deebi'ee ifuma laalee if qorachuudha saakkamii dhugaan jiru kun hayi ja'anii matsaafuma kana keessa deebi'anii ifumaafuu dubbisuu nima danda'anii hin baana ifumaafuu numa dubbisanii ani duuba gareeleen teenya warri waan kanarra jirtan amma durallee irra deddeebi'eetiin dubbadhee jira roga jabaa kanarra jirtanii namoota mataa isinii jabaatus wajjiniin obsitanii nafsiyyaadha ilma namaati hagizee gariitillee silaa akka jecha nama haqqisiisu jecha nama gartee waan hin taane nama afaanii baasu kana hunda irratti obsitanii deebisaa akkana waliin deebisuun kun gaariidha asumaan obboloota keenya kan afaan tokko waliin dubbannu warra dhaloota tokko kan yookaan Itoophiyummaa waliin himannu yookaan lammummaa waliin himannu kan amantiin nu garagara taates hoggaanee fi dubbatan achi deebi'anii isa dhugumattuu akkamtu jira isa dhugumattuu waan nurraa dhokatee jira isa akkamtu jira jedhanii amantii keessa deebi'anii yooniif ilaalan deebitanii dhugaa siidhaa yooniif agartanii amantii islaamaa qabattan sawaabni keessan sawaaba lama. Kitaaba durittis amantaniiti kanattis amantan waan ta'eef sawaabni keessanii lama ja'ama jechuudha. Xiqqeenya illee ja'amtu ammas haqa jala butamuun xiqqeenya illee ja'amtu if xiqqeessuu illee ja'amtu ololaa fi wareedhaa fi akkasumas dubbii cinaa qabanii fiiguudhaa fi akkasumas ammas tanuma fi irratti cichuudhaa fi osoonii fi beekanii maali odoonii fi arkanii odoonii fi dhageenii hin dhageenye hin beeku hin garre jechuun diduurra haydi bakka jiru barbaaddatanii arkuudhaatiitu hordofuudhaatiitu gaariidha akkaanatti waliin dhufanii arrabaan malatti arrabsoodhaan malatti wal xiqqeessuudhaan malatti jecha hin taane waliin jechuudhaan malatti ihtiraamaan wal dhageehaa bar kanachi jiru sunis haqaatuchi jira jeetuma deema malee irra guddaan isaanii haqa fadheetuma laakiin ammoo kan min muriidin lil khayri lam yabluhu jan kan haqaan fadha jee haqarraa deemu haqa duude galee haqarraa kara biraa deemu jiruutu hedduudha yoo nefi taate malee nama kana zanni isaa akkasitti tolanii fi akka nama dhukkubsataadhaati namni dhukkubsataan oduma inni duduu dawaadhaa sitti kan waan taateef dawaa akkasii suuta walitti kannuun akkasii walirraa fudhachuun waan gaariidha bakka gartee bakka maalayaanii bakka bu'aa hin qabne bakka kheyrii hin qabne bakka adda addaa hamma dhaqanii yeroo fi gubanii ija fi tanallee
waan hin taaneen eeganii gubanii gurra fi waan hin taaneen keessatti yeroo fi hamma guban bakka akkanaa tana dhufanii waan baruu fi addunyaa fi akhiraadhatti bu'aa walii qabu yaada wal dabarfatanii muuxannoo wal dabarfatanii tasgabbiidhaan walirraa dhaggeeffachuudhaatiitu gaariidha. Waan gaariidha jirtanii galatoomaadha jajjabaadhaadhaan isiniin jechuu barbaade. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركات سنلين بركات زيارات سنلين زيارة بريدة بركاتي ربي خيري سني فاقلو خيري سني على كاو Abu Muaz mana fakkaata? Abu Muaz isaanuma ustaaza. Ayya walle mashgul ta'uu ulfaadhaan mala. Ustaaza irratti dabalame. Okay, ni buusan jira. Jazakumullahu khairan. Na buusu jira natti fakkaate manichi. أيه السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام أستاذ ديبيتا. أوكي ده بيجرا. إيه ديبيتا نيجي. إيه نما. أوكي تمام. إيه جو. أكاسيتي ولي قالت ترى كل حال ربين خيرها قدو. نما هون دافو ربين خيرها قدروا سنين لين جباد أجول لك إنجا بكار جترين أولينا.